Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa daandii qilleensaa Itoophiyaa fi waldaa hojjettoota daandii qilleensaa Itoophiyaa hangafaa wajjin waliigaltee liqii mallatteesseera. Waliigalteen liqii kun ijaarsa manneen jireenyaa fi bittaa konkolaataa miseensota waldaa hojjettoota daandii qilleensaa Itoophiyaa hangafaatiif kan oolu jedhameera. Baankii qonnaan bultootaa jedhamuudhaan kan beekamu baankiin hojii gamtaa Oromiyaa gaaffii waldaan hojjettoota daandii qilleensaa Itoophiyaa hangaftii dhiyeessee fudhatee dhala gadi aanaadhaan liqeessee fi rakkoo miseensonni waldaa kanaa gama mana jireenyaa fi geejjibaatiin qaban furuuf waliigaltee kana raawwachuu isaatiif pirezidaantiin waldaa hojjettoota daandii qilleensaa Itoophiyaa hangafaa Injiinar Taliilaa Dheeressaa galateeffataniiru. Qonnaan bultoonni lafa isaanii daandii qilleensaa Itoophiyaatiif tola kennanii turan har'as mana jireenyaa fi konkolaataa nuuf bituufi jedhan Injiinar Taliilaan. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa baankii qote bultootaati. Waggaa 75 fuula duraa obbo Shabboo Jersaa fi obbo Sooraan Lummeedhamu jarreen kun qote bulaadha. Daandiin qilleensa Itoophiyaa gaafa dhufee as qubatu gadhiisanii fi deemanii biyya keenyaaf taa'edhanii aarsaa godhanii lafa isaanii kennanii deeman. Airlines isaan gaafa sana sanyii isaa dhaabanii har'a guddatee kun addunyaa guutee jira. Kanaafuu qote bultoota sana yoomiyyuu yaadannaa ittiinis boonna. Waan na dhibe garuu jaratti gaafa sana lafa laanneef sana har'a immoo maaliif waliin taanee konkolaataan mana hin binnu fedhanii deemanii dhufuu isaaniiti. Pirezidaantiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa obbo Darribee Asfaa'oo gama isaaniitiin fuuldurattis baankiin kun daandii qilleensaa Itoophiyaa wajjiniin hojiiwwan gurguddoo garaagaraa hojjechuudhaaf akka waliigale himan. Airlines wajjiniin hojii adda addaa hojjechaa jirra. Kun immoo qotee bulaan kuduraa fi muduraa oomishan, kan buna oomishan, kan aannan oomishan karaa isaattiin airlinesitti dhufanii akka galteetitti itti fayyadamaa deemuu irratti strategic partner taanee waliin hojjechaa jirra. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa waldaalee qonnaan bultootaa buna oomishaniif terminaala isaa haaraa keessatti iddoo kennee fi akka jiruu fi kaffaltiin karaa baankii kanaa akka raawwatamuuf walii galuu isaa kan dubbatan immoo hoogganaa daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Tawaldee Gabra Maariyaami. Obbo Tawaldeen baankonni biroos dorgomanii hojiiwwan biroo daandii qilleensaa Itoophiyaa wajjiniin akka hojjetan waamicha dhiyeessaniiru. ቡና የኢትዮጵያ መለያ ነው። እያንዳንዱ ትራንዚት መንገደኛ ፓኬጅ ኦፍ ኮፊ በአዲስ አበባ በኩል ፒክ እያደረገ የሚሄድበትና ያ ገቢ ደግሞ የውጭ ምንዛሪም ጨምሮ በባንኩ በኩል ለአምራቾቹ የሚደርስበት ሁኔታ ስምምነት ላይ ደርሰናል። አሁን ወደ ስራ እንገባለንና ሌሎች ባንኮችም ተወዳዳሪ ሆነው በመናቀርበው መስፈርት ብዙ አገልግሎት እንደዚሁ እንዲሰጡን ጥሪያችን እናቀርባለን። daandiin qilleensaa Itoophiyaa hojjettoota 17,000 ol kan qabu yoo ta'u baankiin hojii gamtaa Oromiyaas baay'ina maamiloota isaatiin baankii daldalaa Itoophiyaatti aanee sadarkaa lammaffaarra jira.